Hey guys, jirtuu hordoftoota fi daawwattoota koo kabajamoo maatii kooti. Bakka jirtan nageenya keessan isiniif haa baay'atu jecha. Har'a kan qabadhee dhiyaadhe waa'ee Sumayyaati. Sumayyaan maal akka jette kan waliin laallu ta'a. ሰይድና ልጅቷ ይታወቃል። ምናልባት እዛ ውስጥ ልትሰራ ትችላለች ሊሆን ይችላል አላውቅም። ግን እቺ ልጅና ማን ነበር ስሟን ያለችው? ሀዊና ሰይድ ይታወቃሉ። ወይ አግብቷታል በሮዛ ልክ ሮዛን ቢስትለው እኔም ደግሞ ሮዛን ይጀላ ነገርኳትም። ወይ ደግሞ አሁን ሁሉም ቦታ ነው እየሄድኩኝ አይደል ሰይድ የሚያገባቸውን ሴቶች ምናምን አሁን ሮዛን ሮዛ ጋር ስለሄድኩኝ ከዚች ጋር ደግሞ አሁን ቤት ሲገዛ እኔም ቤት እገዛለሁ ብላ ልክ እሱ እንዳረገው እኔ የሚሄድ መስሎት ማለት ነው። ወይ ሲያምር ይቀራል። ለራሷ ለልጅቷ ነው የገዛው እርግጠኛ ነኝ። ምናልባት ልጅቷ እዛው የምትሰራ ሴት ትሆናለች። እሷ ገዝቶላት እዛ ጋር በቃ ልጅቷን በሆነ መንገድ ዩቲዩብ ላይ ማውጣት ይፈልጋል። አሁን በዚች አጋጣሚ ዩቲዩብ ላይ ያወጣት አይደለም። ከዛውን ታያላችሁ ወይ ልኩዞኝ ወይ ፍቅር ያዘኝ ትላለች እሷ ወይ እሱ ፍቅር ያዘኝ ብሎ እዚህ ዩቲዩብ ላይ መጥተው ሲጃጃሉ ታያቸዋላችሁ። ምን አለች ሱመያ ትላላችሁ። እሱ አጋጣሚ የሚያወጣባትን ምክንያት ብቻ ነው ማለት መንገድ ብቻ ነው የፈጠረው ማለት ነው። በተረፈ ግን እንግዲህ መጀመሪያም ተናግሬ ነበር ከሮዛ ጋር ፍቅር አላዘውም ብዬ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምክንያቱም ፍቅር የያዘው ሰው ሩጦ እዛ ጋር ሄድም ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው ለኔ ከሆነ እኔ አልመጣም ተስፋ እንቁረጥ ማለት ነው። ሮዛ ጓደኛዬ ስለሆነች የመጣችው የመጣሁት። ሁለተኛ ደግሞ ለጋር እዛ መጥቼ የምገዛው ምንም እንትን ምለው የለኝም ማለት ነው። በተረፈ ግን ያው ቪዲዮ ስለገረመኝ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ጋይስ አኩመ ደጌሰኒ ቱርተኒ ሱመያ qinaatiin guddaan hinaaffaan guddaan hammana jedhamee ibsamuu hin dandeenye keessa isheetti dhagaameera miidhamteerti bakka dhukkuba hinaaffaa dhibamteerti bakka dhibamtuudha. Maal dhibamti? Dhukkuba hinaaffaa yookiin dhukkuba qinaatii dhibamteerti. Isin ajaa'aba maal kana hunda wanni ishee qannaasiseetiin kana hunda akkana ishee godhu mootiyyuu maaliidha maal akka ta'e na dinqisiiseera baay'ee na dinqisiise. Kan isheen jechaa jirtu Sa'idii fi mucayyoon bareedduun sun yookiin Hawwiin kana dura wal beeku yeroo dheeraa wal beekanii nama haaraa har'a wal argee miti nama haaraa wal argee hin fakkaatu. Baay'ee yani video kan isinii fidu video waan xiqqoo yookiin daqiiqaa takka yookiin waan daqiiqaa lamaati yookiin daqiiqaa lamaa gadi waan ta'edha kanani mureetiniin isinii fidu malee video ishiin haasofte guutuutti miti kanan isinii fidu. Akka ishiin jettu kana dura wal beekanii waa yeroo dheeraa wal beekan taqaxaaxiranii walii qaxaranii yookiin walii beellamanii bakka kanatti wal argina haala kanaan wal argina jedhaniiti kan isaanii video waraaban malee. Osoo karaa deemu akka inni jedhu sana isheen itti dhuftee fuuteetiniin iddoo hojii ishee kan geessitee miti laga harkan jedhu kan geessitee miti. Kana dura wal beekanii mucayyoodhaaf mana goddanyaa isaatiif ilaale tokkoyyuu hin qabu. Goddanyaa isaatiif osoo kan ilaalu ta'e maqaa goddanyaa isaa maaliif yaamuu dhabe? Maqaa goddanyaa isaa maaltu yaamuu isa dhoogge? Goddanyaa kootiif bitaa viidiyoo irratti nagartaa kan jedhu sana maqaa goddanyaa isaa maaltu yaamuu dhoogge? Goddanyoota isaa keessaa kan maqaan isaa dhaamutti hin tolle jira. Goddanyaa isaatiif bituuf achi hin dhaqne. Dubartoota inni fuudhu hundumaayyuu ani waan bira deemuuf iyyuu ammas tanallee karoozaa bira dhufuudhaaf Addis Ababaa kaatii Adaamaa dhufuun ittiin ulfaatin Addis Ababaa keessatti lagahaar dhufuun ishii salphaadha. Dhufuu ni dandeessi. Waan jedhuuf siistama san fayyadamee akkaan isa bira dhufu barbaade. Sumayyaan hamma ammaatti kan isiin haasa'artu akka Sa'id ishii barbaadaa jiru, akka jaalala ishiitiin joonjaa jiru itti fakkaateera. No, dogoggorteerti. Waa'ee Sumayyaa lafa kaa'eera yeroo dheeraa faana xaareera waggaa tokko guutuu faana boo'ee kadhatee
daamman koo naggarsiisi atuu naaf deebisii fiyyuu jedheetu nanii kan waa meeqatti haasa'eetiin ture amma mootu ammas akka widdii taate tafallaaginnatii ishee agarsiisaarte jechuudha barbaadamuu ishee agarsiisu jirti waan ta'eef iyyuu ani maraattuudha kan achi dhaqu hanga laga haardiras kan deemu fayyaan qabu cinqillaatiin koo nan dalagu jetti. Cinqillaatiin ishee kan dalagne maaliif yeroo meeqa adaamatti tamalaallasaatiin hin turte. Cinqillaatiin ishee kan dalagu jechuudha. Hinaaffatu qabeera. Dhukkuba hinaaffaattu qabeera. Baay'ee dhibee baay'ee ni fayyu beektu. Dhukkubni hinaaffas qabna dawaan hin jiru. Qorsi hin jiru. Mana yaalaas dhaqi. Manni yaalaallee wanni inni sii godhu tokkollee hin jiru jecha. Kanaaf akkatti rakkatteerti Sumayyaan mucayyoodhaa bitee jira. Manni kan mucayyoo bitame kana dura wal beekanii har'aaf kaleessaa miti. Nama haaraa wal baree hin fakkaatanii. Nama haaraa wal baree yoo ta'an har'uma wal baree qalabatii kaayuufiin akkamitti barbaachise. Roozaan bira deemee na roozaan hin barbaadu jettee ennaani morka roozaatiif. Roozaalleen bareedduu waan taate bareedduu ishii olii waan argate jedhee haadha qalabatii itti godheera. Har'a nama tokko bartee hadhuma fuudhaaf yookiin gaa'ilaaf hin qopheessitu. Kana dura wal beekanii jetteerti Sumayyaan. Baay'ee kana durallee wal beekullee danda'an. Sumayyaan qofti badduudhallee hin jennu. Saayidis badaadhaan jennu. Saayid mootiyyuu keenya. Baay'ee ala taa'ee jirayyuu tiitis akka itti narra fiigdu waaqaa jedhaati. Haala qilleensa keessaa akkuma isin argitan kun duuba koo biqiloota adda addaatu tura. Akkasii difama garuu kana naasa'u dhufe waa'ee Sumayyaati malee waa'ee tiitisichaati miti. Kanaaf hinaaffaan godda'ee ni jira. Saayid mootiyyuu mucayyoo yeroo dheeraa akka wal beeku qalabatii akka godheef fuudhuu akka barbaaduu fi akkasumas manni bitamee jiru kan isheef bitame akka ta'edha. Manni gooddanyaa isaa gooddanyaan maqaan isaa asirratti kaafamuun hin tolle yuutuubii irra kaafamuun hin tolle hin jiru. Gooddanyoonni isaa kanuma isin hundiniyyuu beektani. Manichi ka bitame mucayyoodhaafi. Mucayyoo finne akka inni jedhu karaa irratti har'a waliin agarree ishiin beektee na yaamte maal taate kaameraa qabdee deemta akkamitti si arguu dandeette aalama karaa yaa'u keessa si akkami addaan keessaa baafte. Ishi sooshaal miidiyaa irra yoo si beekti ta'e takkittumaan har'a akka mana laaltuuf barbaaddee isheen jetteen Sumayyaan. Kanaafi akka inni jedhe karaa irratti illee walitti hin dhufne mucayyoon yeroo dheeraa akka wal beekan haasaa isaanii irraa beeksisaadha. Namni yeroo dheeraa wal beekuu fi haaraa walitti dhufee haasofni isaaniitu adda addummaa guddaa qaba. Kanaaf yeroo dheeraa wal beekanii gaa'ila isaanii kan fiixaan bahu kan bakka gahu haa godhuu fi mucayyittiin bareedduu akka taate nuti sagarreerra isinis agartaniirtanii jaalanneetu jirra kan nagaa godhuu fi kanaaf yeroo baay'ee bakka dubartoonni babbareedoon dhufanii ani hin beeku gubbaa sanii gadi rabbi buuseef ta'e dachee ol baate taate bakka dubartiin bareedduun bichaan isaa dhuftu rabbiin kun haa beeku ani yoo ijjijji tanaa jechuudha. Dhiirri rifeensa hin qabne malaaxaa ta'e akkana waddadeetiin hin jedhe warri rifeensa firiiziin isaa gurra isaa dhoksee ija isaa jaamsuu ka'e akka ofirraa haaduu jedhaan dhugaa. Maaliifiyyuu gabayaa kan argataaru durbi bareedduun kan faana deemtaaru malaaxaa eega ta'eefiyyuu warroonni firiizii ija keessaniin geettanii nyaara keessan isin dhoksee ija keessan isin dhokseetiin afaan keessan keessa buufisin deemu mootiyyuu ofirraa akka haaddan isinitti himuu barbaada asumaan jechuudha. Kana yoo jedhu Sa'idiin jibbinee osoo hin taane Sa'idii mucaa keenyaa dhiiga keenyaa mucaa Oromooti. Isa jibbinee osoo hin taane yoo ijjiija tana warri rifeensa hin qabne malaaxaa yookaan akkanatti waddadu taate warri rifeensa qabu hundiniyyuu bakka ofirraa deemeetiin inni ofirraa qulqulleessuudha. Sana booddee quluu salaataa taanii deemuudha. Ogaa yeroo xinnoo ta'ee goddanyoota keenya kan wajjin taphannu rifeensa irraa haadanii yoo jedhan yookiin irraa muranii jedhan quluu salaataa jennee arrabsaa turre annaa quluu salaataa taanii deemuudha bakka dhiironni hojii tana nama sodaachisa. Eenyu akka bakka guddaa qabu argitaniirtan nama rifeensa hin qabne yookiin malaaxatu bakka godhateera jechaadha. Kanaafiyyuu kana yoo jedhu Sa'idiin arrabsuu barbaadee yookiin jibba Sa'idiif miti. Huneetatu naa galuu didee dhugaa nagarrameera ndi nama garramu osoo namni meeqa jiru dubartoonni sarara wal fixxe kun isaa booy kun urgaa yoo miti isuma takataattarti kun Sumayyaan biraa hafuu didde kan kana godhe bareeduma isaati bakka itti bareedeera bakka mataa isaa santu itti bareedaa booka akkas ifu santu itti bareedase.
Sanaaf ani maaloo ta'ee miti qanna'ee miti akkasii yoo ta'ee miti akkas ta'ee miti jetti Sumayyaan kun isoo baqqinaati akkana ishii godhaa jira jechuudha. Kaani kan bira deemtu akka itti dhagameeru haasaa isii irraayyuu hin beeksisa beekta Sumayyaan gaafa itti dhagamee lash godhaani. Haasawuma ishii yoo ilaaltaniitu hin jira akka itti lash godhee agartaniimi. Kanaafi walumaa galatti kan isin beeksisuu barbaannu Sa'idoo fi mucayyoo yeroo dheeraa akka wal beekanii fi akkasumas akka qalabatii godheef akkuma agartanii turtanii inni biraas deebi'ee mana akka isheedhaaf bitee jechuudha. Mana akka isheedhaaf bitee kan itti bitee laga haaraa akka ta'e sanaafiyyuu manas bitee fi jira. Namoonni mana bichisiifachuu barbaadan itti dhiyaachuudha. Garuu Sumayyaan kan jetteertu mucayyittiidhaan yeroo dheeraa akkuma wal beekanitti ta'ee wanti amma kara sooshaal miidiyaatti ishee fideef tokko jira jetti. Inni sun maalidha? Takki akkanuma osoma tajaajilan maal jedhan yookiin isatu jaalalli sirraa naqabe jedha yookiin ishitu jaalalli sirraa naqabeedha. Mucayyoo waan bareedduu taateef indagana hojiillee barbaaddi, yuutuubii barbaaddi, yuutuubii banachuu barbaaddi, yuutuubii irratti beekamtii argachuu barbaaddi, hojii barbaaddi. Sababii kana sababeeffachuun Sa'idiin sababeeffachuun qalabatiisaa sababeeffachuunii fi waa'ee mana kanaa sababeeffachuudhaan sooshaal miidiyaa irra baatee beekamtii argachuu waan barbaadduufiyyuu kanaafis ta'uu danda'a. Inni biraa immoo mangadii hojii ishii banuu, karaa hojii ishii banuu ta'uu danda'a. Kana yoo jennu namni bara kiinaayyuu dhugee kiloorooksii dhugee kiniini 30-40 nyaatee beekamtii argataara, mukarraa kufee beekamtii argataara. Ka Sa'idiin bira argamteere. Kanaafiyyuu haala salphaan haala gara sooshaal miidiyaa dhiyaattuun yookiin beekamtii ittiin argattullee ta'uu danda'a mucayyittiin jechuudha. Kanaafiyyuu mangadii hojiillee yookiin karaa hojiillee haala ittiin banuuf ta'uu danda'a. Dhugaadhaanillee qalabatii gochuufii danda'a. Kana durallee wal beekuu danda'ani. Fuudhes jiraachuu danda'a. Mannillee akkuma jedhamellee isiifis bitamuu danda'a. Nama kan biraatiifis bitamuu danda'a. Hin beekamu waan beeknuu qabnu kan har'aaf qabadhee dhufi kana fakkaata. Oduun koo isin dabbaruu danda'a. Yoo isin dabbares dhiifama isiniin jecha baay'ee isin jaalladha. Hordoftootaa fi daawwattoota koo kabajamoo nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedhu.